بسم الله الرحمن الرحيم. jalqaba eegalli maqaa rabbii gaarii ta'eetiini. Kun seenaa Abaabakriidhaa kutaa afuraffaati. Obboleeyyan keenya kan nu daawwachaa nu hordofaa jirtan chaanala kana sabiskiraayib godhaa, viidiyoo kana immoo laayik, sheer, komment nuuf godhaa isiniin jennaa. Egaa obboleeyyan islaamaa har'a immoo viidiyoo keenya keessatti maqaa isaa dubbachuudhaaf teenya inshaallahu. Viidiyoo takkaffaa fi lammaffaa sadaffaa dabre keessatti sanyii isaallee dubbanne, da'awaadhaaf tumamuu isaallee dubbanne, rabbi sarraa haa jaalatuu. har'a immoo maqaa isaa dubbannaa. Maqaan isaa Abuubakriidhaa. Wayi kabiraati hin jeyna. Abiibakir jechuun kuniyaadha. Kuniyaa jechuun maqaa namaa kennamuudha. kullu maa suddira bi'abin aw bi'ummin aw bikhaalin aw bikhaalatin, waan akkanaati. kuniyaadha jechuun waan ilmaan namaa kennamu, abbaadhaanis namaa kennamu. Fakkeenyaaf abbaa Muhammad, abbaa Abdallaa jedhanii wanni haasa'an kun kuniyaadhaa. abbaan kun abbaa Abaluu, abbaa Muhammad, abbaa Faaxima, kun kuniyaa jedhama. Abiibakrilleen kuniyaa isaati. Kuniyaa jechuun maqaa guddinaati. Kanaaf maqaa isaadhaa hanga ammaatti hin tuyne, maqaa isaadhaa waliif hin himne. Amma immoo inshaallah maqaa isaallee baruuf teenya yoo rabbi nu laaffise Abiibakriin kuniyaadha jenne. Maqaan isaa hoo eenyu laata? Maqaan isaadhaa akka seenaan jedhutti wakaana ismuhu radiyallahu anhu Abdallah. Maqaan isaa Abdallaahidha. Alhamdulillah. Gabricha rabbii jechuudha. Waqiila Abdul Ka'baa. Gabricha Ka'baallee jedhame. Dur garuu gabricha Ka'baa jedhama. Eega amantaa muslimaa dhufee gabricha Ka'baa, gabricha maallaqaa, gabrichi gara rabbiin ta'iniitti hirkifame hunduu dhorkaa taanaani Abdul Ka'baarraa gara Abdullaahitti jijjiirame. Wakaana ismuhu radiyallahu anhu Abdillah. Abdallahi jedhama jechuudha. Falammaa aslama, oggumaa amanee sammaahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama Abdullah. qaala jumhuuru ahlu nasabi wa aktharu lmuhaddisiina. duba kanaafuu obboleeyyan keenya maqaan isaadhaa haqiiqaadha. kuniyaan isaa Abaabakri, maqaan isaa immoo Abdullaahi jechuudha. Abdallaa bin Abii Quhaafaa jedhama. Maqaan Abii Quhaafaa illee waan inni ta'e maqaan isaadha. Viidiyoo keenya duraa keessatti dabarsinee turre. Kanaaf maqaan isaa Abdullaahi bini Usmaan bini Caamir. Usmaan bini Caamir jennee abbaa isaa duraan himnee turre jechuudha. Kanaaf Abdallaa bini Usmaan bini Caamir kun
warri sanyii isaa lakkaa'u warreen seenaa himan maal jedhan inni maqaan isaadha laqabni isaadha eenyu Atiiq jedhama jechuudha. Abaabakriin kun Atiiq jedhama. Kun laqabaadha jechuun maal jechuudha yoo ka jennu isaati laqabaa jechuun kullu maa yushciru dhamma aw ilmadha jedhan waan arraba yookaa faaruu waan beeksiseeni laqabaa jedhan. Nama tokko qoosaa yoo kennaniif qoosaan isaa eenyu jedhaniimi arraba yookaa faaruu mul'isa laqabaa jechuun. Kuniyaa jechuun hoo maal jenne abbaa abaluu jedhamee waan abbaa Maammad jedhamee kennaniif jechuudha. Abbaa Maammad, abbaa Hamzaa, abbaa Abdallaa kun kuniyaadha. Laqabaa jechuun immoo qoosaa jechuudha. Qoosaan isaa eenyu jedhanii qoosaa jechuun immoo kullu maa yushciru dhamma aw ilmadha waan arraba yookaa faaruu beeksiseeni jedhanii obboleeyyan keenya. Kanaafi Atiiq jedhaniin laqabaa isaa. Atiiq waan jedhameef yoo rabbi jee gaddeebnee ilaaluu teenya hin jarjarinaa suuta dhaggeeffadhaa obsaan hangaa xumura sagantaa keenyaa yookaan viidiyoo keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. واختلفوا في ذلك Atiiq jechuu kana keessatti immoo wal dhabbiitu jira. Faqiila ni jedhame annahu laqabun luqqiba bihi fil islaami. Gariin warri Atiiq maaliif jedhame laqabaan isaa Atiiq wanni jedhameef maali jechuu irratti gariin maal jedhaa islaaminaa keessatti laqabaa godhamee jira. Wahuwa awwalu laqabin urifa fil islaami. Abaabakriin kun Atiiq jechuun inni awwala laqabaati. Kan Abaabakriin beekame fil islaami amantaa islaamaa keessatti awwalli laqabaadha. Kan amantaa islaamaa keessatti beekame Atiiq jechuu kana jedhan. Kanaafuu Atiiq jechuun laqabaa isaatii jenne. Gariin immoo maal jedhe bal huwa ismun sammaahu bihi abuu. Gariin immoo abbuma isaatu Atiiq jedhee Abii Quhaafaan moggaafatee jedhan. Tole duuba Atiiq jechuu kana abbaatu moggaafate illee jedhame. Inni laqabuma islaaminaa keessatti itti baafamee illee jedhame. Ammaasoo gariin immoo sammatuhu bihi ummuhu haadhumatu moggaafte. Atiiq jettee haadhatu moggaafte jedhe gariin illeen. Waqtalafuu duuba wal dhabbii jira. Lima summiya Atiiqaa. Kun egaa bakka sadiitti dhufee jira jechuudha. Gariin islaaminaa keessatti kennameef jira. Gariin abbaatu itti baasee jira. Gariin immoo haadhatu itti moggaase yookaan itti baasee jedhan duuba. Mee nu hordofaa nu waliin turaa. Waqtalafuu lima summiya Atiiqaa. Duuba eega kana barree ganaa ibsuudhaa teenya maaliif Atiiq jedhamee duuba summiya bidhaalika li'itaaqati wajhihi wa jamaalihi. Sababaa fuullisaa bareeduu fi Atiiq jedhamee jedhan gariin. Wal'itqu
aljamaalu itiki jechummaanu bareedu minaa jedhan. Abbaan Bakrii kun hedduu bareeda jechuudha. Abbaan Bakrii fuula yogguu ilaalan hedduudha bareeda. Maasha Allah. Kanaafi fuulli isaa bareennaan Atiiq jedhamee, gariin immoo wanni Atiiq jedhameef كانت أمه لا يعيش لها ولد هذا أبا بكري كانت أم الخير كجنسا يوكا سلمى كجنسا هذا إسات لا يعيش لها ولد المون سلاف بلجان المون دلته يسلاف بلود فلما ولدته أبو أبا بكري كان ديسو استقبلت به البيت مچا كان فرتي كعبات تكرغلتي كعبان كن كبجمات او الرجاهلية اللي بيكني نمني كعبات تكرغلي دعائي قده كيبلا ما دالي وانكو بكر بني يجا أبا بكري ملي ilmaan abbaa bakriidhaan duratti jalmaadhuma jedhan injiraatu jedhan summa qaalat allaahumma jettigaa yaa rabbi jetti atiiquka min almawti haadaa atiiquka min almawti kun du'arraa bilisoomfamaa yaa rabbii bilisoomfamaadha gurbaa kana du'arraa yaa rabbi naa bilisoomsii jettee kaabaatti garagaltee du'aa'ii goote duuba yaa rabbi naa bilisoomsii kadhaa isi rabbiin qeebaluuf deema gaa maashaa Allah duuba du'aa'iin siidhaanii qeebalamee facaasha akkasi jiraatee duuba atiiqitti moggaafame du'arraa bilisoomfama jechuudha wakaana yucrafu bihi atiiqii kanaani beekama abbaan bakriidha jechuudha duuba obboleeyyan keenya gariin immoo ni jedhanii wanni atiiq jedhameef لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به قص أبا بكر كيسا نمي قبر مادان أي بيفمو هنجرو كناف عتيق جدمي قصت سادا بلسوم فمادا ونتناي بيفمو هنجرو اللي جان دوبا كناف عتيق التي moggaafame yookaan atiiqii baafamee fi atiiq jechuun li'annahu qadiimun dur jechuun lee ni ta'a atiiq jechuun akkuma rabbal aalamiinaan jee bilbayti la'atiiq jechuun mana dur jechuudha atiiqiin dur jechuun lee ni ta'a fil khayrii keessatti ni nama duriiti maashaa Allah wal atiiqu wal qadiimu dur jechuudha dubar gaan rabbi illee dubbatee jira summiya bidaalika lianna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallama ergaa rabbiitu itti baase illee jedhamee jira ergaan rabbi maal jee man sarrahu an yanzura ilaa atiiqin min annaar namni laaluu barbaade gara nama ibiddarraa bilisoomfamee namni ilaaluu barbaade falyanzur ilaa haadha gara abbaa bakrii kana haa laaluu je bilisoomfamaa atiiqii kana ergaa rabbiitu baasee jechuudha namni isa gammachiise gara nama ibiddarraa bilisoomfamee namni ilaaluu barbaade gurbaa kana haa laaluu osuma duniyaarra jiruu gammachiifamee inni ashiratul mubashiriinaa keessaallee tokko mubashiriinaa keessaallee tokko kurnaa warreen jannataan gammachiifame keessaa tokko addunyaa irratti gammachiifame kanaafi ergaa rabbiillee
atiiq jedhee maqaa baaseefii jira jechuudha. Ergamaalleen anta atiiqullaahi min annaar, yaa abbaa bakrii jeen ati ibiddarraa bilisoomfamaadha. Akkasit duuba maqaan atiiqii kun baafameef laqabaan atiiq jedhamu kanaaf baafame. Kanaaf obboleeyyan islaamaa atiiq jechuu kana riwaayaa wal dadhabdee yookaan oduun kun eega wal dadhabdee eenyu baase hogguu jennu hunduu ni baqqahaa jedhan. Ka amma jenne atiiqii garii abbaan moggaasee jira, garii haadhatu moggaasee jira, garii ergamaa rabbiitu moggaasee jira alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf walin dhabuu. إذ يجوز أن يكون أحد الأبوين لقبوا بذلك لمعنى. كنافو ولنتبو أولا هذا فبان عتيقي باسون إذن ملا إيغانا أمو إسلامنا كيست بافمي إسلامنا كيست بيكمي إسلامنا نتيامتي اندو ولنتبو كما قاباسي هذا فبايو تهو هيكادان مو kan itti fayyadame uummata islaamaa ta'uudha jechuudha. Bilisoomfamaa jechuu hogguu ta'u. Kanaaf ummanni islaamaa ma'anaa laalee isaan immoo zaahira laalanii kanaafuu waliin dhabuu isiniin jennaa obboleeyyan keenya. Obboleeyyan keenya Abaabakr Siddiiq jechi jedhamus ni jira. Abaabakr Siddiiq jenna jechuudha. Hadiisaa keessatti seenaa isaa keessatti siddiiqiin kunoo maalii wanni jedhu gaaffii namatti taha. Siddiiq jechuun Abuubakr Siddiiq jenna jechuudha. Siddiiqii jechuun as-Siddiiq dhugoomsaa jechuudha maanaan isaadha. Abuubakr Siddiiq jechuun dhugoomsaa jechuudha. Maqaan kun maqaan Siddiiqiin laqabni Siddiiq jedhamu amma atiiq jechuu dubbanne ammallee kalammaffaadhaa Siddiiq jedhamee beekama. Maqaa isaatti hirkifamee laqabaa lama jechuudha kan ammaa sitti agarree atiiqii fi Siddiiqii. Irra guddaan akki uummanni islaamaatti beeku Abuubakr Siddiiq jedha jechuudha. Siddiiqiin kunoo eessaa dhufe? Mee waliin haalaallu dhugoomsaa jechi jedhu kun maqaan Siddiiq jedhamu kun jaahiliyyaa keessatti illee beekamee jira jedhan. Osoo amantaan muslimaa hin dhufne, osoo ergamaan hin ergamne illee Siddiiq jechuun kun itti moggaafamee jira. Jaahiliyyaan Qurayshiin itti yaamaa turte. Maaliifi duuba jira ka jaahiliyyaa haa dubbannu. Jaahiliyyaa keessatti Siddiiq jedhamee dhugoomsaa jedhamee wanni itti baafameef duuba ka jaahiliyyaa hogguu dubbannu jaahiliyyaan ummanni Qurayshiidha amantaa muslimaatiin duratti maaliifi maqaa Siddiiq kennanii ka je'uufi mee wajjin haa laallu. دوبا فقيل كان هذا اللقب قد غلب عليه في الجاهلية لأنه كان في الجاهلية وجيها رئيسا من رؤساء قريش. أبان بكري كن قاف جاهلية نما قداته نما قدا وإيتره نما أنقوك أبو وإيلي تره وكانت إليه الأشناق. دوبا أبان بكري كن قاف جاهلية أنقوك بجنة وكانت إليه الأشناق. namni ogguunii fi qixaatii tokkoon qixaatame waangumaa hin geenye takkaan ogguu waan takkaan qixaatame abbaa bakrii biratti ofirra kaa'aa jedhan. Ofirra kaa'aa abbaan bakrii kun jedhan. Wahii addiyaatu ashnaaq jechuun gumaa jechuudha. Gumaa xixiqqoo
وانقما إنجيني كان إذا تحمل شنقا أبو أبان بكريدا قما كان باتي نمني ولا بيغا أبوا اتمرتي فمي أبا بكري كان واسي وامتا أبان بكري اللي واسي تافي أناتو واسي تاجدي إساتو الرافو ليجودا دوبا أواسي ساننتها جدان دوبا duraan illee qalbii laafa eegaa amantaa muslimummaa eegaa amantaan islaamaa dhufe illee nama qalbii laafu ta'e abbaan bakrii kun duba qurayshiin maal jetti qaalat qurayshun saddiquu qurayshiin ni jetti abbaa bakrii kana dhugoomsaa jetti gaa duba abbaa bakrii kana dhugoomsaa dubbiinsaa dhugaadha akkasit duuba siddiiq jedhamee maqaan itti bahee gaafuma jaahiliyyaa sanahu dhugoomfamaa ta'e duuba inni ummata jaahiliyyaa keessatti dhugoomfamaadha jechuudha duuba izaa tahammala shanaqan qaalat qurayshun saddiquu waamduu hamaalatahu ofirratti baadhachuusaa kana geggeessaa jettiin وحملها من قام معه نمني إسا وجد أبت دوباني بعدتا وإذا تحملها غيره فالله أبا بكر مو نمني برامو قنما أفقاف سنكت واسيته خذلوه نتكيسني ولم يصدقوه نما واسيته كنا سنتقوم سنو kanaaf abbaan bakrii guyyuma sanuu dhugoomfamaadha jechuudha yaa obboleeyyan islaamaa kun hiikkaa inni jaahiliyyaa keessatti siddiiq jedhameedha gara islaaminaatti immoo yoo deebinu wanni inni siddiiq dhugoomsaa wanni jedhameefi gaafa ergamaadhaan israa yookaan ka'abaarraa makkarraa gara baytal maqdas ergaan rabbii deemee ture israa deemee israa irraa gara samii ol bahee guyya san adeemsa silaa guyyaa dheeraa fudhatu makkaa fi baytal maqdas jidduun adeemsa ji'a takkaa yookaan baatii takkaati masjidul aqsaa yookaan israa jechuudha israa'ii masjidul aqsaa yookaan baytal maqdis kaji'amu baytal maqdas yookaan masjidul aqsaa jidduun hamna baatii yookaan deemsa ji'a takkaati ergaan rabbiidha rabbiin isaan laafifnaan halkan takkatti dhaqee deebi'ee jechuudha kana hogguu dhaqee deebi'uu ni hime sahabota isaatiif hime kun akkasitti edenaan deemanii gaafsan buraaqii waan ji'amtu takka jirti yaabbii takka jirti gaangeedhaa gad harree ka caaltu harreen caaltii gaangeedhaa gad sayyaabbatee deeme baytal maqdas dhaqee achumaanuu gara samii torbaffaa gubbaa dhaqee achiin salaata nuu fidee dhufe alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasit duuba oduu kana ogguunii fi inni sahabotatti himu an aishata qaalat lammaa usriya binnabiyyi sallallahu alayhi wasallama ogguma deemsi godhamu ergaa rabbiitiin ila almasjid alaqsaa gara bayt almaqdas yookaan masjid alaqsaa aqsaa jechuun fagoo jechuudha mana ka'abaarraa fagaatu jechuudha kan fagoo ayil aqsaa anil makkarraa kan fagaatu jechuudha hiikkaansaadha kanaaf masjidul aqsaa jedhame ogguma ergaan rabbii deemu jette aishaa rabbi sirra hajaalatu asbaha duuba ergaan rabbii ni bariifate yuhaddisu nnaasa
بذلك deemuu isaanii dubbatee ummatatti ni himee sababaa sanaatiin fartadda naasun kaanuu aamanuu bihi ummanni duraan amanellee kan murtaddee ta'ee islaamummaarraa garagalee amantaa biraatti jijjiiratellee ni jira mokkoroodhaaf rabbiin fide duuba sababaa inni adeemsa baatii takka edaan dhaqee irraa gale jennaan akkamumatti namni tokko inni kun akkamitti adeemsa baatii takka eda dhaqeen irraa gale akkamitti jedha egaa nabiyyummaan isaa kijibaa nabiyyummaan isaa soba jedhanii irraa garagalan subhaanallah nama dhugoomsu rabbi nu haa godhu fartadda naasun kaanuu aamanuu bihi guyyaa san ummanni hedduun garagalee ture وسعى رجال من المشركين أمة مسلماء ديسا أمني مشركات في قادفني على أبي بكر أبا بكر دفني فقالوا هل لك إلى صاحبك مي صاحبك محمد ندقوم شتا جانين ندقوم شتا محمد جانين يزعم أنه أسري به الليلة إذا كان بيت المقدس نانديم مجاتي إلى بيت المقدس قال وقد قال ذلك أكن جدي إرجمان جدي قابتي قالوا نعم إيه جدي جاني مشركتوني أكن الرامن تاخنا ديسي إرجما كنا أردفو ديسي إرجما كنا جلدي مو ديسي أكن غرقلوف درف بواني فيغاتي اتهماني مقرون بكا imaanni jirutti ammaatti dura bu'anii abbaa bakrii kana garagalchuudhaaf deeman duuba rabbi rahmatarraa isaanaaf fageessu qaala lain qaala dhaalika yoo sana jedhe yoo dubbii kana jedhee jiraate sidqun dubbiin kun dhugaadha ergamaan hin kijibu jedhee ragaa ba'eef bar osoo ergamaarraa hin dhagahin innumti jedhee jiraannaan hin kijibu ergaan rabbii dhuguma dubbata ergamaan rabbi dhuguma dubbata jedhe alayhi salaatu wassalaam qaaluu duuba ni jedhanii tusaddiquhu ni dhugoomsita jedhaniin shakkisiisu deeman duuba annahu dhahaba allaylata ilaa bayti almaqdasi gara bayti almaqdas deemuu isaanii dhugoomsita duuba gara bayti almaqdas halkan deemee wajaa'a qabla an yusbiha osoo lafti hin bariine osoo hin bariineen duratti dhufuu isaanii dhugoomsitaahi jedhaniin faqaala na'am eenuu iniin dhugoomsa jedhe abbaan bakriidhaa seenaansaadha akka dammaati mi'aa duba obboleeyyan islaamaa duba maal jedhe abbaan bakriidhaa innii la usaddiquhu niin dhugoomsa an jedhe fiimaa huwa abcadu min dhaalika fi khabari samaa'i oduu samii keessatti osuma waan kana caalaa fagaatu ta'etu osuma waan kana caalaa fagaatu ta'e niin dhugoomsaa je osuma kana caalaa fagaatee fi gadwatin warawxatin ganammeen saatii fi galgaleen saa osuma kanarra fagaatee illeen hin dhugoomsaa فلذلك سمي الصديق صديقين أكست مكاتبا فمي صديق جرمي حديث كان حاكمي قباسي في المستدرك وابن إسحاق حديث كان دوبا حاكمي قباسي أما اللي دوبا ابن إسحاق اللي قباسي abbaan bakriidhaa nama akkanaati maasha Allah nama akkana osuma ergamaan itti himne dhugoomse eega ergamaan itti meellee dhugoomse imaanni abbaa bakriidhaa jabaadha kanaaf siddiiq dhugoomsaa jedhame gaafsan namni dhugoomsuu dinnaan isatu dura bu'ee dhugoomse annan dhugoomsaa je abbaan bakrii kanaan hin dhaabbanne duuba gara ergamaa dhaquudhaaf tahaa ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيغنا كمرغا ربي غرغلي هنكدك إرغا ربي برغهوتي وقال يا نبي الله يا رغما ربي
هؤلاء أمني مشركا كن أنك جئت حدث أنك هؤلاء أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة يا إرجما ربي أمني كن أديسو تجرا جد في غرقتي أمني كن أديسني آتي بيت المقدس دتهمني قال نعم إيه دقيت النفيجين قال يا نبي الله فصفه لي من ناهمي بيت المقدس إن كان مال وانا كنا أجري ناهمي جنا من ناهمي من ناهب سجين فإني قد جئته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبر ربه موتسيني وانا كنا جرا وانا كنا جرا جديه موتسيني فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه لأبي بكر أبا بكر يتي في موتسيني فيقول أبو بكر صدقت أشهد أنك رسول الله يا أرقم ربي أنسن قومسا الرقام با أتي أرقم ربيتي أنن قومسا كلما وصف له كل ما أرقمان حاسوة قيسا وصفوا بيت المقدس يمبرا وانا كنا جرا كيسسا وانا كنا جرا وقوجيو قال صدقت أبا بكرين دقادا جيتشودا أما اللي أرقم ربي أشهد أنك رسول الله أنا رقان في باها أرقم ربي أترقى ربي جريت الرقا في باها أجي قال حتى إذا انتهى أقوى أرقمان واهي سني حالة دبي سني أقوى أرقمان راوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقى ربي دوباني جري أبان بكري اللي رقا قومسو رقا بورا أقوني في راوتي أبا بكري تجين أرقمان نجري دوب أبا بكري تجين أرقى ربي دوبا يا أبا بكر أنت صديق جي أتي صديق بك مكانك أتي صديقي وكنت يا أبا بكر الصديق صديقي أتي يا أبا بكري جدي guyyaa sanirraa siddiiq argatee amantaa islaamaa keessatti siddiiqii baafatee ummanni dhugoomsuu dinnaan akkasit duuba siddiiq jedhame abbaan bakriidha rabbi sarraa haa jaalatu fasammaahu yawma idin siddiiqa guyyaa sana siddiiqii baaseefija وإن الله عز وجل أنزل في من ارتد عن إسلامه لذلك دوب ربنا آية بوسي أقو أمني دقوم سوددو أمني هدو كان أمانتار غرغلي شكي هدو لدوبا نم ربين كتيل ملي نم ربين شكي سيسلي شكي جريا وبليان إسلاما دوب ربنا آية كبوسي آية تكبوس ربين سببي إسان كجيب سيسانيتي آية تكبوس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس سورة إسراء على وما جعلنا هنقون يا محمد الرؤيا التي أريناك أرقى في قرسي من سن إنقون يا محمد إلا فتنة للناس مقرو بيا مليه هنقون يجي ربي وان فدي إنما مقرا يو فدي أبساتي كيسا فودي أقوا واسر رابطي قبينيان تكا سر رابطي تكا لبون سر رابطي لبون ما تهو لبو خريته أقو بدي ربي مقرو كنان سلالا دوب رب العالمين أمال وما جعلنا يا محمدون تنقوني الرؤيا التي أريناك أرقى سيقرسي من كان هنقوني إلا فتنة للناس بيا مقرو داف ملي مقرو بيا ملي هنقوني يجي أدوبا قرين مو بكا كانت وان جبا تكجر كفر يدنو فرقان قرين كانوا أمانتا إسلاما همتو كانوا لا إله إلا الله جرو جرا بك آية كان فسراري بلسني ما جران وما جعلنا الرؤيا وما جعلنا هنقون يا محمد الرؤيا التي أريناك
manaama si garsiifne san hin goone illaa fitnatan linnaasi mokkoroo biyyaa malee hin goone jedhan ummanni gariin immoo kunin ta'u kun dogoggora jechuudha. yoo ka manaamaan fassarru taate ummanni Qurayshii maaliifitti amanuu didanii garagalan? manaamaa miti, namni manaama keessa waan fedhe argaa olaami. manaamaan osuma Ameerikaa dhaqaniifuu manaamaan namni manaama hin kijibsiisu. duuba fassaariin ummata firqaa kanaa ummanni akkasitti fassaru kun kijiba ta'uu jalaa hubadhaadha. osoo ka manaama ta'u ta'e Israa'aan kara Baytal Maqdasiisan deemuun osoo ka manaamaan fassaramu taate ummanni maa kijibsiisaawu? manaamaan biyya fedhame dhaqamaa hoo? manaamaan Ameerikaa dhaqama, Chaayinaallee ni dhaqama, hattaa biyya feete manaamaan ni dhayitaa. osoo manaama ta'e maaliif isaan kijibsiisanii silaani dhugoomsu? kana hoo lakki halkan tokkotti akkamitti namni deemsa dila kana deemee as deebi'a jedhanii kijibsiisan? kanaafuu warri manaamaan fassaru dubbiin isaanii kufaadha, harkaa kuffisi asumaan. haaya deemsa zaahiraati duuba deemsi ergamaa rabbii kun alayhi salaatu wassalaam. seenaa takka keessatti immoo ogguma halkan ergamaan deemu Abaabakriin guyyaa san mana hin turre karaattu Abaabakriin faan farda fe'atanii dhufanii guyya san karaatti ergamaan argee ture jedhan. kan inni abbaan Bakriidhaa kara Makkaa as deemu karaatti ergamaan faan ogguu karaatti buraaqee faa yaabbatee deemu ergamaan abbaa Bakrii faa argee ture. duuba ogguu ergamaan abbaa Bakriitii himu yaa ergamaa rabbii naa wassafi mee naa himi mee yaa ergamaa rabbii ogguuniifi jedhu ergamaan himuutti seenee abbaan Bakriidhaa ammoo bakka san dhaqeeti beekaa. abbaan Bakriidhaa Baytal Maqdasiin sirriitti beekaa, achumatti deddeebi'aa ture. akkasit duuba yaa ergamaa rabbii jeen mee naa himi jeen fasifhu lii فإني قد جئته جد أبان بكريدا ما يارجع ربنا همي أنو بيت المقدس عندك إنجرا مالتو أتي جرا يارجع ما ربنا همي جد أبان بكريدا. دوبا وبليان إسلام وقو أبان بكرينا وصفي جو هايا كانوا يثقون بقول أبي بكر جت أبا بكر لقومسا فإذا تابك خبره صلى الله عليه وسلم وقو جتشر قمادا جتش أبا بكريدا كان إني بيت المقدس بيكو سنة ميوان نائف سي وقو نجو وانا كنا جتي أرقي وقو جو دوبا والقتم جتش أرقان أبا بكريدا بيكم سي أبا بكري بيت المقدس بيكو في إمام سير قمادا وقو نيفي والقتمو دوبا رقات هي جتشودا ما كان يعلم أبو بكر وصدقه به وقو جتشكو والقتمو أبان بكرين الأقومسي كان مدران الأقومسي جرو مي ناهمي وانا تجرو مي وان أتجرو ناهمي أقو جو رقاقو دچو دافي سان لترقاقو دچو دافي أكسي قاقافة مال شكي دافي متي كان حجة عليهم إسان لترقا دوبا حجة ظاهرة حجة ظاهراتي دوبا الثاني كلام مفادا طمأنينة قلبه قلبين ساكة طمأنينة قدتو في قافته كقول إبراهيم عليه السلام أكا نبي الله إبراهيم جيسا ولكن ليطمئن قلبي واي ربي نجيسي كاسو نمرودي وجن وقول التموقتا أني جري نمرودين ani lubbuun ajjeesee kaasaaje mee akkatti ajjeeftee kaaftinatti ni jee mootii zaalima Ibraahimiin muggutaa beeki. akkasi gabra lama qabaa tokko ajjeesee tokko fayyaa dhiisee kunoo kana ajjeesee kunoo kana immoo fayyisee jedheen. akkasitti Ibraahimiin immoo rabbiin kiyyaa aduu gama sanaan dhiisisee gama kanaan baasaa mee takka godhii jeen. akkasitti duuba numruudiillee achitti laafee garagalee achitti dadhabee maaliifi achi as deebi'ee Ibraahimiin mee yaa rabbii
gaaf tokkoof anaaf ragaadha akkatti lubbuu kaaftee fayyiftu meen agarsiisii jeen shakkiidhaaf hin gaafanne beeki akkuma Ibraahimiidhaan rabbiin akkuma Ibraahimiin jechuu taa'u walaakin liyaxma'inna qalbii jedhee aayata sana keessatti dubbate akka qalbiin kiyya sabattuufi malee an kijibsiisuudhaafi miti gaafa san mee akkatti du'aan fayyuun laala yaa rabbi agarsiisi je arinii yaa rabbi mee agarsiisi jennaan allaattii shan walitti funaanii achi booda mormarraa muriitii allaattii san waan mormaa gadii immoo kukkutiitii facaasiiti shanan san bakka takkatti geessi qilleensaa kenni morma siidhaa immoo bira naqii jennaan akkasitti rabbiin allaattii san fayyisee Ibraahimiin biraa dhuftee morma siidhaa fudhatti kunis daakiyyeenis risaanis hunduu shanan siitu dhuftee Ibraahimiin biraa fayyitee walitti funaanamtee hunduu morma yookaan mataa fi fudhatti akkasin nabiyyi Allah Ibraahimiin ziqii argatee shakkoo osoo hin taane gaaf tokkoof ragaadha jechuudhaaf gaafatee liyaxma'inna qalbi akka qalbiin kiyya sabattuufi yaa rabbii akkasuma gaaffiin abbaan bakriidhaa ergamaa gaafatee qalbii isaa tasgabbeessuuf akka qalbiin isaa sabattuu jedhee tokkoffaa gaafachuun isaa kun mushriktota ragaa godhachuudhaafi jenne oggunni beekumsisaa beekumsa Baytul Maqdasii kana kan abbaan bakrii beekuu fi imamsi ergamaadhaa hogguu wal gaxxame mushrika irratti gaaduuba ragaadha lammaffaan immoo fassaari lammaffaa qalbii isaa abbaan bakriidhaa qalbii isaa sabachiisuudhaafi jechuudha duuba maaliifi laa anna abbaa bakriin kaana indahu shakkun abbaa bakrii biraa shakkiin hin jiru ragaadhaaf malee duuba dhugoomsa jechuudha duuba abbaan bakriidhaa maasha Allah imaan akka isaa rabbi nuufaa kennu abbaan bakriidhaa dhugoomsuu Israa kana dhugoomsuu gaafuma duraahu Jibriiliin itti meeti jira osoo inni haasawa kana hin himne Jibriiliin akka abbaan bakrii dhugoomsuu itti meeti jira jechuudha duuba an Abii Hurayrata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرجع ربي نجده ليلة نسري بي الكنان ديما مقرى بيت المقدس قلت لجبريل عليه السلام جبريل أن نجده ملك جبريل ننجه عن قومي أمتك يبانيت نجده لا يصدقوني يا جبريل نندقوم سنوم منكو كنو أمنكو نكجب سيسو قال لي جبريل يصدقك أبو بكر أبان بكر يصدقهم سامال قوتاجين وهو الصديق إني دقهم ساداجين دوبا egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya kan guyyaa har'aa seenaan abbaa bakriidhaa kutaan afuraffaan asitti raawwataa insha Allahu yeroo dhihootti kutaa shanaffaadhaaf nu eeggadhaa isiniin jenna kun seenaa abbaa bakriitii kutaa itti aanu keessatti yoo rabbiin jedhee akkaataa abii bakriidha shifa abii bakrii shifa jechuun akkaataa isaa amala isaas haa ta'uu dhaabbata isaatis haa ta'uu shifa isaa akkaataa abii bakriidha wassafuu jechuudha akkaataa abii bakrii yookaan shifaa abbaa bakriidha amala isaa haala isaa yookaan immoo qaama isaa dhaabbata isaa ta'uunis ni mala insha Allahu walumaan na eegaa isiniin jenna kan itti aanu shifaa abbaa bakriidha kutaa shanaffaatiin kan hanga rabbiin nu ga'utti obsaan nu eeggadhaa isiniin jenna viidiyoo kana ammoo like comment share nuuf godhaa obboleeyyan keessan biraan nuuf gahaa warreen chaanala kanaaf haaraya taatan subscribe nuuf godhaa isiniin jenna